إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لك الحمد ربي أرجو مكيديني نبدا تديني رحمتك ديني لك الحمد ربي أرجو مكيديني نبدا تديني رحمتك ديني بسم الله مقا ربي تنجل قمنا الرحمن الرحيم تلسى بربانا ونرجن ربي نبرقار سفنا الحمد لله قلت قلبنا إني نقرقران تكامل ددمنا وربي اتباقنا وسواس شيطاني نبدا بديني رحمتك ديني كما رحمتها محمد كينيا رحمة بوفني رحمة ابن كينيا من انجرمني أهلي داب صحابتك لكون سنقمني مؤمن دوندا رحمتك دني اتدنقل أسوكنا ددنقمني قلت رحمة نساوى جلاني دني استغفر الله ربي سيكرني وتمتو إيماني آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نراج وبدها ميكل سمرا نراج بلدا أهل لا إله إلا الله دانا جلدا مالكوسن دايتنا رجل بدا وبولي وانكو همس سيادة بدها دعائي كسني نبي قدا بدا ربي نران نقينا قها درقادا ونونا قرقارا نفينا سمدا إسنا سمنا واسن سمدا استغفر الله. لكي بدها قرى قلبي ديني نبدا فتديني رحمتك ديني وصنرقا براد جندرقا بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota jaalatamtoota bulaawwan koo akkam jirtu nagaa keessanii jirtu jabaattu baga nagaan waltanii yoona eegdanii isinirraan badee immoo dhiifama mashkulan ta'e rabbiin waan jabaate kulli yaalaaffisuu mee akkam jirtu hundi keessanii baga jiraattanii bakkum jirtan nagaaf rahmanni rabbi si waliin haa jiraatu umrii keessan rabba dheeressu rizqii keessan rabbiin haa bal'isu inshaallah yaada keessan muraada keessan hunda rabbi isinii haa guutu. Obbolaawwan keenya kanas rabbichi keessa baasee nu haa gammachiisu mana hidhaa keessatti kan dararamaa jira rabbiin furmaata isaanii haa fidu hunda yeroo kaatan hojii tossan du'aa hin irraafatinaa yeroo sagaddan suyuuda keessan keessatti sisa du'aa kadhaa fi du'aa hin obboleessaan qaqqaba bi'iisnilla rabbi isaan haa farraju rabbi sana keessaa isaan haa baasu rabbiin inshaallah haa birmatuuf achi keessaa baasee isaanis illee bismillah gammachiisan isaa gammachiisu hundi keenya qalbii cabnee jirra hundi keessa rabbii akkasii jaalladha isin kabajan jaalammoo rabbi isin haa jaallatu inshaallah warra hamtuurraa yeroo hunda hamtuurraa wal'awee keeritti wal'aamu rabbiin haa godhu dunyaa karaa rabbiin haa milkeessu rabbiin ulaa khairii kulli nutti abanu yaada keenya muraada keenya nu guutii nagaan biyya keenyatti nu haa deebisu waan dilii ta'e waan hamtuu ta'e rabbi irraa nu haa fageessu bulaawwan koo diliin dukkana diliin zulmiidha zulmiin dukkana guyyaa kiyama dukkanaatii namatti dhufti rabbi zulmii irraa warra baqatu rabbi nu haa godhu inshaallah warra mum danda'uun khairii kassabatee addunyaa kanarraa deemu rabbi nu haa godhu addunyaan kun gabaabduudha biyya sobaa jirra wallaahi eenyumtu waggaa kuma hin jiraatu yeroo mana akkanumaan wal jibbee wal balleessee wal ajjeesee dhiiga walii gannaqee subhaanallah subhaana khaaliqu samaawaati wal ardi safaansa tokkicha wallaahi gaafa laadii gadi buuna abu jedhee tokkitti kafana tokkoon gadi buuna hojii keenyaa fi kafana tokkitti fidhannee laadiirraa gabbuuna ilmoo akkatti jaallannu haadha keenya warra keenya akkatti jaallannu wallaahi hamtuu laadii nu faana seenu subhaanallah hundumtuu ammum dunyaa kan jirutti nutti fakkeessa hojii keessan qofa si faana deema jabaadhaa salaata keessanitti cimaan gaflaa'ina diinii irratti cimaa wallaahi qarriffaan qabadhaa
biiznillah rabbiin nu haa waffaqu. Jecha keenya gocha keenya uffannaa keenya keessatti nama rabbi sodaatu rabbiin nu haa godhu. Rabbiin nu arga yooma hundumaa eessumaa jiraannu rabbiin nu arga. Ittaqullaha eessumaa kuntu akka jedhan sana eessumaa jiraattan na sodaadha yaa rabbiin sodaasaa rabbiin nu haa kennu. Rabbi jahannamatti nu hin guutin. Warra jannatul firdaus keessatti wal argu rabbiin nu haa godhu. Addunyaan kun gabaabdu. Wallaahi rabbiin nu haa qajeelchu. Hunda keenya nu haa qajeelchu rabbiin. Nafsiyyaa fixana kan rabbiin nurraa haa qabu. Rabbiin yaada keenya muraada keenya sabbee ka yaadni keenya muraanni keenya hedduu. Wallaahi muraada keenya hunda rabbiin nu haa godhu. Warra quraana rabbii kana qoomatti hafasee guyyaa qiyaamaa iqraa kitaabaa kan nayan akkasitti qara'aa darajaa ol ba'u rabbiin nu haa godhu. Wallaahi Allahu akbar. Rabbi jannatul firdaus hunda keenya waffaqu jahannama rabbi nu haxxaqu. Allahumma ajirna minan naar. Wallaahi addunyaa gabaabduu kanaaf wal jibbinee wal kunnee wa na'uudhu billah mee rabbi jecha walaa jaallannu gochi keenya hojii keenya kulli keessatti rabbii keenya fudhattaa sodaan. Wallaahi namni sodaa rabbii qabu wallaahi tika qaba jechaadha. Namni daangaa rabbi eeggatu daangaa namaas ni eeggata kan ollaa kan ahlii kan namaas kan hewaanallee ni eeggata jechaadha. Alhamdulillah rabbi diinii ifaa kan diinii islaamaa nuu kenne shukuriin isaa ga'u. Alhamdulillahi rabbil aalamiin nama diinii kanarratti dhalatee irrumatti du'uun rabbi nu haa godhu. Rabbi shirkii xiqqaa guddaa najaa nu haa baasu. Rabbiin immoo warra waliigaltee qabu nu haa godhu waliigalee nu haa kennu. Hundi keenya inshallah addunyaa kana barbaacha biyyaa baane Haaliq immoo addunyaa halaala taateen riskii ulaa taateen nutti banee warra addunyaa kana barbaacha ba'ee diinaanis addunyaan gammachuun ga'u rabbiin nu haa godhu. Addunyaan faayidaa tokko hin qabdu yaa obbolaawwan. Addunyaa bichaatti gizee keessanii fixinaa gizee qabdu nutti baradhaa. Quraana rabbi hadiisa rabbi amma karaan muluun mijaa'ee jira. Karaan hin mijoofne hin jiru. Yeroo hojii keessan irraa kaatan yeroo raftan yeroo nyaattan wallaahi barachuu hin dandeessu hundi keessanuu. Kanaafuu gizee hin qabnu jennee waa tokko wanti guyyaa qiyaamaa uzrii tokko himnu hin qabnu. Waqtii keenyatti inshallah fayyadamnu hundi keenya haa barannu. Nama ofii barateeti ilmoo ofii barsiisa. Keessattuu dubartiin sirriitti barachuun irratti dirqama jechaadha. Maaliif dubartiin ilmoo isheetii madrasaa akka madrasaati. Yoo ofii keenya baranne ilmoo keenya qo'achiifna. Kanaafuu yaa obbolaawwan imaanaa yaa obboleettii koo qaalii yaa kabajamtu jabaadhu barumsa keetti. Wallaahi yoo ati irra waa beektee waa'ee tooyidaa beektee ilmoo kee barsiista. Kanaafuu barumsa diinii sirriitti baradhu. Barumsi ifaa addunyaa akiraati barumsi lachanuu jechaadha. Ka diiniis ka addunyaas. Kanaafis isiniin jedhaa ka idilees ta'e kan rabbiis ta'e hundumaa haa barannu. Amma haalli kulliin kana muluun mijaa'ee jira. Mana keenya teenyee silkii keenyatti qonnaa hojii beekne kutaa keenyatti gallee kutaa keenya cufannee fenne barachuu hin dandeenya rabbi nu haa laaffisu. Hojiin hin dhumu kagisoo waqtii keenya sanarraa murra. Akkasiin nama raftan gizee hirriba keessanii gizee nyaata keessanii. Wallaahi daqiiqaa 20 daqiiqaa 15 akkasitti yoo kennineefi inshallah rabbiin immoo nu nassara rabbiin nu haa nassaru. Bismillahirrahmanirrahiim hunda keenya rabbiin nu haa nassaru. Dhukkuba qalbii dhukkuba jismii rabbiin ajaa nu haa baasu. Waan sodaanne rabbi nu na sodaatu. Waan immoo yaadne itti godhame rabbi walitti nu haa qabu. Rabbi jecha hunda keessan jaaladha sin kabaja. Keerii keessan haa bulaa. Sinirraan badee ulii lamaan kana dhiifama. Warri maatii taatan galatooma warri immoo maatiin ta'anii ammallee inshallah nama xiqqoo wallaahi 100 yoo hin goone. Sinin mararoo amma mee maal qaba mee saskaraa gootan. Subhaanallah. Itti warra waan badaa dubbatu warra nama rabsu ta'e muluun keessan hin gootu. Kanaafuu inshallah rabbi hamaan hin dubbisin hamtuura rabbi yoomuu nu haa fageessu keeritti nu haa dhiyeessu. Kanaaf hundi keessanuu sabiskiraabii naa godhaa. Galatooma jazaakumullah khairan rabbi sinirraa jaallatu. Warri maatii taatan galatooma jabaadhu jettanii umurayyaan itti jabaadhu jettanii galatooma ulfaadha. Umurii keessan rabba dheeressu riskii keessan immoo rabbiin haa bal'isu. Waan yaaddan kulli walgaa waan sodaattan immoo najaabaa. Kanaaf inshallah walaa jajjabeessinu umurii keessan rabba dheeressu. Keerii keessan haa bulaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.